Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Goobuu Sirbaa keessan jiraadha. Ayyee Oromticha godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti rakkooleen garaagaraa ta'aa akka jirutu dubbatama. Mee rakkoon akka uummataatti isinirra ga'e maalidha? Eenyutti isinirraan ga'aa jiras? Rakkoon nurra ga'aa jiru kun amma kanaa jennee haasa'uu hin dandeenyu. Maaliif tokko inni hangafti kallattii mootummaadhaan rakkoon nurra ga'aa jiru. Dabalataan immoo rakkoo finxaaleyyii Amaaraa uummata Amaaraadhaanidha jechuudha. Amma dhimmichi mootummaan akkuma yeroo darbee miidiyaa irratti qurxummii qabuudhaaf galaana gogsuutu furmaata akka jedhee uummanni lafa kana jiru of ijaaree jiraata ture. Hamma ta'ellee humna Amaaraa kana ofirraa qolatee ni jiraata ture. Maqaa shanee jedhuun sobee uummanni kuni shanee keessa qubata jedhee uummata qotatee bulu, uummata horsiifatee bulu, uummata nagaa humna Amaaraa fi humna mootummaa irratti bobbaasee saamsisaa, horiisaa, ajjeesisaa, lubbuusaa waanuma hunda qabeenya manallee gubsiisaa waan jiruuf kunoo amma sa'aatii kana namallee reefa funaannee dadhabnee jechuudha. Reefa awwaaluudhaafuu funaannee dadhabne inni kan goodaatti hafee jechuudha. Amma kunoo guyyaa kaleessa nama 6,000 oltu qaamni hidhate finxaaleeyyiin Amaaraa humna mootummaa dabalatee nurra oolee jechuudha. Ayyee rakkoon isaan naannoo keessanitti bobba'anii uummata Oromoo ajjeesaniif maalidha? Wanti addatti isinitti himame jira? Mootummaan waan isiniin jedhe? Mootummaan karaa tokko shanee nyaachisu, shaneetu achi keessa qubata. Kanaafi yoo uummanni kun lafa sanaa ka'ee shaneen lafa qubatu hin qabu waan ta'eef uummata kana achi buqqisuun dirqama jedhee humna Amaaraa kanatti meeshaa hidhee rasaasa itti hidhee darbee immoo qaama leenjii gahaa qabu humna mootummaa lafa sana qubsiisee wal taasiseeti kananni nu rukkuchiisaa jiru, kananni qabeenya kana saamsisaa jiru. Amma manni tokkoon isaa hin hafne mana hedduutu gubatee mana barnootaa dabalatee lubbuu hedduutu bade sakaleessaa kana. Lubbuun bade immoo daa'imman, haadholii, dadhabaa, jaarsaaf jaartii dabalataan illee qeerroo milishoota ofirraa loluu danda'an isaan akkasii kaleessa lubbuudhaan darbee jechuudha. Tarkaanfii kana sa'aatii akkamii fudhatan dilbatuma jettan kana ganamaan isinitti seenan ammoo sa'a akkamiiti tilmaamaan ammoo nama meeqatu du'e jechuu dandeessu? Kaleessa subii sa'aatii 11 walakkaarraa kaasanii marsanii kallattii 6tiin ganda kanatti marsaniiti kan isaan dhukaasa eegalanii achii deebii immoo namni karuma karaasaa gama akkuma baree birmachuu yookaan immoo humna kana ofirraa deebisuudhaaf gaafa deemu humni kun humna mootummaadhaan deeggaramee fi humna waraana mootummaa ta'uusaa erga hubatee loluu miti jalaa ba'uufuu marsee qabame waan ta'eef amma namni lafti kun isayyuu toluusaa hallayyaa qaba, gaara qaba, tulluuwwan bosona garaa boqqolloon kun ga'ee raayyuuti. Lubbuun namoota baay'ee achi keessatti kan inni riphisee hafe yoo xinnaate nama 80 olii kana isheen lubbuudhaan dabarsitee jechuudha kaleessa. Qabeenya dabalatee? Qabeenya dabalatee horii gaafaa fi horii waan akka kottee duudaa, harroota, re'oota, hoolota kana wanti hafe hin jiru yoo xiqqaate lubbuu qabeessuma horii gara 2,000tti tilmaamamu kan kaleessa ganda kana keessaa fuudhan. Humnoonni finxaaleeyyii isin hanga lakkoofsa 6,000tti kaastan kun aanaa Amuruurraa moo aanota akkamiirraa wal ga'an eessa ce'anii fa'aa dhufan? Humni garmalee baay'atu yoo xiqqaate tilmaamaan 4,000 fi 5,000 gidduu kan ta'u godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiiramuu jalaati ganda Haaroo jedhamu keessaati kan inni gara keenyatti furga'ee laga ce'ee jechuudha. Daangaa ce'ee daangaan sun laga Liibanoo kan jedhamu jira. Daangaan tokko nu gidduu jechuudha kan ganda kana lamaan gargar qoodu. Achi dhufee inni tokko immoo aanaa Amuruu kana keessa bakki tokko Rigatee kan jedhamu jira. Bakki leenjii humna finxaaleeyyii kana mootummaatiin deeggaramee lafa sanatti leenjii gahaa kennisiisaa jiru. Achi ka'eeti humni kun gama hundaatiin isaan karaa kallattii aanaa biraarraa dhufani kuni kallattii 4 nutti galanii warri karaa aanaa Amuruu keessa ta'anii immoo bakka Rigatee jedhaman jiran sun immoo karaa 2 nutti galanii karaa 6 nutti galaniiti uummanni keenya inni ba'ee gaafa dura kaasee hallayyaa fi bosonaaf gaareewwan garaa keessatti kan inni hafe lubbuunsaa horiin immoo silatti hallayyaa lixuu hin danda'u. Manni hallayyaa lixuu hin danda'u. Mana goodaatti arganii dhangaa amma uummanni kan nyaatu hin qabu. Dhangaa kana humna isaanii lafoo achii bilbilanii waamanii erga humna kana to'atanii achii dhufeeti dhangaa harrootaa fi gaangeedhaan humna isaatiin kan inni guurratee bade. Mana immoo mana barnootaa dabalatee inni gubeen barbadeesse. Qabeenyi illee inni asii socho'uu hin dandeenye asii mana baabura midhaasuudha.
wantoota gara keessa istooramanii jiran meeshaan akka waldaafa waan akkasitti gubatee barbadaa'ee jechuudha kanis. Rakkoon akkasii kun bara meeqa lakkoofsiseera? Humnoonni finxaaliyyii akkasiin uummata Oromoo buqqisuu, ajjeesuu, saamuu kana hagam lakkoofsiseera? Amma waggaa 2 ga'eera jechuudha. Edda eegalee waggaa 2 ga'eera. Kun waggaa 2 har'a. Mee mootummaa yeroo haasa'u qaama uummata Oromooti ani uummata Oromoo baraaruudhaaf ceesisuudhaaf hin dhaabadhe jedhee yeroo dubbatutu dhaga'ama. Uummanni Oromoo akkasiin immoo du'aa buqqaa akka jiru dhagaa jirra isinis kaasaa jirtu. Murni bilisiginnaa amma aangoo irra jiru kun uummata Oromoo isin dabalatee maal buuseef dhuguma uummata Oromoo bakka bu'uu danda'a jettu? Ajaa'iba! Kun immoo bakka bu'uu miti. Inni hanguma ji'a kanaatti waan aangoorra turu taanaan uummanni kun guutummaa guutuutti maayilli barbadaa'eera lafa onaa ta'eera jechuudha. Ammayyuu lafti kun ammayyuu taanaan qaamni dhimmisaa ilaalu kallattii kamiinuu haa ta'u waraanas haa ta'u hundi uummata kana deeggaruu danda'u. Guyyaa muraasa gidduutti lafa kana hin qaqqabu taanaan ammallee abdiin hin jiru jechuudha. Maaliif mootummaan kun yookaan immoo bulchaan aanaa kun ifaan ifatti lafti kun Amaaratti gurgurameera. Kanaaf kan Oromiyaa miti. Uummanni Oromoo irraa ka'uu qaba jedheennaan karaa nagaaf nagaa eddee daangaansaa ga'u beekee lubbuusaa fi qabeenya isaallee baafachuudha qaba ture. Amma garuu lafti kun kan Oromoo kan bulchu Oromoo biiroo garaa garaa keessa kan jiran Oromoo kan buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru saamamaa jiru Oromoo amma waan goonu dhabnee jechuudha. Humni daangaa ce'ee dhufe kun laga bayaa ce'ee dhufe kaleessa gogaa uffatee dhufe har'a surree uffata ofitti jijjiiree lafa Oromiyaa irraa qotee nyaatee yerootti lubbuu uummata amma kanaa balleessu lubbuu uummata kanaa amma kanaa galaafatu qabeenya uummata kanaa amma kanaa saamu egaa ani waanan jedhu dhabee miira keessan jira uummata kanaa awwaallee fixuu dadhabnee amma karaa tokkoon ofirraa eegna karaa tokkoon awwaalla inni kaan goodaatti hafe baay'ee waan nama gaddisiisuu fi waan nama yaaddeessu keessa jirra jechuudha. Oromoo qaamota dhimmi ilaallatu jettaniif dhaamsisin dabarsitan kana keessaa bahuudhaaf uummanni maal gochuu akka qabu yaada qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Ani ammayyuu taanaan jechuudha carraa ani baay'een sin galateeffadha carraa kana argachuu kotti uummanni Oromoo lafa jiru namni kamiyyuu Oromoof Oromiyaaf of wareeguu qaba. Maaliifi humna daangaa cabsee dhufee lafa kanatti nu rakkisaa jiru kana ofirraa qolachuun dirqama keenya maaliifi lafa biraan qabnu ganda biraan qabnu iddoo biraatti hin beekamnu nu Oromiyaa irratti kan dhalanne ofii keenya Oromoodha. Kanaaf humna daangaa ce'ee mootummaatiin deeggaramee dhufee nu buqqisuuf nu ajjeesaa jiru kana wanta barbaachisu bitannee wal cinaa dhaabbanne inni lixa jiru isa bahaa jirutti firmatee inni bahaa jiru isa lixatti jiru inni kaabaa isa kibbaatti firmannee humna kana lafanni jiruudha buqqisnee daangaa keenya kabachiifannee Oromummaa keenya mirkaneeffannee bilisa taanee jiraachuu qabna. Uummata kana boqonnaa haaraatti dabarsuu qabna hanga lubbuun keenya jiraatutti. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan isin dhaggaa fi daawwachaa turtan sagalee Oromticha godina Gurruu Wallaggaa aanaa Amuritti rakkoo humnoonni finxaaleeyyii fulbaana 25 bara 2022 ajjeecha saamicha manneen gubuu aanicha keessatti raawwachaa turan ilaalchisuun waan itti dhaga'ame argeef hubatee uummata Oromoo bal'aa dhageessisaa turedha. Kan kuniif qopheessilee kan hangammaa ture fuuldurallee rakkoolee kana fakkaatan jala buunee hordofnee adda baasuun isiniif dhiyeessina. Raawwaa deebanaa. Mannoon uummata Oromoo. Beeku si waamadde dandii koduraa si buufadde abjoon koduroo dhugoome. Beeku si waamadde dandii koduraa si buufadde abjoon koduroo dhugoome.